السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت وكان بقى جراتني هردفتون نورو سامسونج ويا راخنا برنو تواي سيم كارد فودافون قبل يولن قطر دوا كيس جرتن أكاتاس مالك ماتي كيس نيجرا بيات كوتو دندتن إس وجن إلى اللطان روك بوان هردو فايسلين جنة كون أسبق إرجع جواب خنني سنتو بكرجع خنني سنتو كبارتي سجل torba digdami sagal ne barreessitu ani waan karaa save godhee fakkanatti Itiyoo Telekoom jedhee na dhufe isinii akkana dhufuu dhabuu danda'a. Asii gaditti ammoo lakkoofsi nama erguu fi barbaadan dhiifama lakkoofsi nama erguu fi guutuu fi barbaadan asitti guutan jechuudha ka biyya sana. Eda'uu 25 19 achi booda geessitanii erga jettanii booda lakkoofsi sirrii ta'uu hubattanii dura osoo hin erginiin dura ni laalchuu jechuudha lakkoofsa dogongorallee yoo ta'e na biraatiif guutama waan ta'eef seendi guutuu jechuudha ne iduu jechuudha achi booda kun akkanatti isinii fidaa kanneen filannoo keessaa barbaadanii filatan kan isinitti tole filachuu dandeettanii garuu lakkoofsa tokko filadhaa lakkoofsa tokko filadhee lakkoofsa tokko filattanii seendi guutuu jechuudha ammallee akkanatti isinii fidaa jechuudha kana kun birrii haga erguu barbaadanii isinii fidaa. Please select top up amount Itiyoo Telekoom Ethiopia. Akkas isin jira achi booda isin filattu jechuudha. As keessa isin filachiisa jechuudha. Birii 50 Itoophiyaa nama guutuu barbaadan birii 739 qaxarii isin irraa muradhaa jedhee isin hima jechuudha. Birii 100 guutuu barbaadan riyaala 14 fi saantima 79 isin irraa murata. Akkasumas riyaala 200 guutuu 200 nama guutuu barbaadan birii 29 fi saantima 55 isin irraa murata. Akkasumas tartiibaan deema. Filatanii seendi gootuu jechuudha. Achi booda isaan mallee hima eeggattu jechuudha. Achi booda isinii dhufaamsee jira. Kun amma naaf fidee jira. Lakkoofsaan erge kana naaf fidee jira. Lakkoofsa kana cheekaa godhuudhaaf jechuudha. Mirkaneeffadhu naan jedhee jira. Asitti mirkaneeffattanii erga keessan ta'uu hubattanii booda lakkoofsuma tokko barreessitu jechuudha. Achuma booda lakkoofsa tokko barreessanii ergisanii achi booda successful jedhee isinii dhufa. Yoo isin didellee dhumu deddeebitanii tokkuma barreessanii akka successful jedhutti yeroo guutaan successful jedhee isin dhufa akkasii wanni isin beeku qabdan asirratti wanni isin hubachuu qabdan baala kashaafaallee ergachuu ni dandeettanii bifuma kanaanii intarneetiin barbaachisu akkasii waan hordoftaniif galatoomaa isin jenna hordoftoonni Oromoo Saamsing guddaa isin galatoofannaa yeroo biraa barnoota siimiif horiidoodhaan walitti deebinu ta'a ammaaf galatoomaa waan hordoftaniif.